Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya baga nagaa taatanii Dr. Durboo Caalati har'a kanan dhufe waa'ee maloota ittisa da'iinsaa yeroo dheeraa yookaan immoo long acting family planning isa jedhamu irratti waan tokko isinitti himu dhufe keessaayyuu waa'ee implantii yookaan immoo implaanoon isa jedhamu isa hirree keessa gogaa jala kaawwamu san irratti gaafilee kaka'an isa irratti baay'inaan ni xiyyeeffannaa. Isas gaafileen tokko maal jedhu impilaanooniin kun yeroo otoo guyyaasaa otoo hin baafamin yeroo hafe yookaan immoo guyyaa silaa itti baafamuu qabutti otoo hin baafamin yeroo hafe maaltu ta'a gaafii jedhu irratti ni xiyyeeffannaa. Haa ta'u malee akkuma waliigalaatti maloota ittisa da'iinsaa yeroo dheeraa yookaan immoo long acting family planning waan jedhaman maloota arfan tokko irratti gaggabaabsinee ni mari'annaa. Warri chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa tomaatii nu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Egaa hordoftoota keenya kana dura waa'ee maloota da'iinsa ittisa ulfaa yookaan immoo contraception method irratti viidiyoo garaagaraa hojjedhaan ture. Keessattuu gadi fageenya viidiyoo san laaluu dandeessu. Maloota kanneen keessaa eenyutu kan fudhachuu qabaa eenyutu kan fudhachuu hin qabne kamtu irra wayyaadha dhiibban tokkoon wal qabatu maal fakkaata kan jedhu kana dura viidiyoo hojjedheen ture. Descriptionii jalatti liinkii isaa isiniifan kaa'a warri barbaadan isa san dhaqxanii gadi fageenya isaa laaluu dandeessu. Har'a kan irratti xiyyeeffannu maloota ittisa ulfaa kan yeroo dheeraati. Isaanis eenyu fa'aa akka ta'anidha kan waliin laallu nu wajjin tura hanga dhumaatti. So maloota kanneen keessaa maloonni da'iinsa ittisa ulfaa kun mala yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jedhamu. Achi keessaa har'a kan irratti xiyyeeffannu maloota da'iinsa ittisa ulfaa kan yeroo dheeraati yookaan immoo long acting family planning jedhamu. Long acting family planning jechuun maloota ittisa ulfaa kan usually waggaa tokko oliif kan tajaajilan jechuudha. Waggaa tokko oliif tajaajilu jechuudha maloonni kun. Maloonni kun akka afuritti ilaalamu. Achi keessaa inni tokko permanent method maloota jedhaman jiru. Permanent method jechuun maloota yeroo dheeraa ta'ee kan umurii guutuu jechuudha. Handuubatti hin deebine umurii guutuu jechuudha. Egaa san namoonni mala san fayyadaman namoota maatii godhachuun barbaadin dhiiras haa ta'u dubara ammaa booda maatiin nan barbaachisu jedhaniitoo warreen maatii godhachuu tasuma hin barbaanne mala san fayyadamuu danda'u jechuudha. Malli sun kufaatissaas xiqqaadhaa baay'ee mala amanamaa fi dhiibbaa hin qabne waan ta'eef namoonni maatii hin barbaanne fayyadamuu danda'u jechuudha. Maloota lamaan amma isinitti himuuf deemu kana jechuudha. Haa ta'uti garuu mala kana yeroo fayyadaman murtee kana murteessuudhaaf baay'ee itti yaaduu barbaachisa. Malli kun duubatti hin deebi'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa maalidha? Bilateral tubal ligation waan jedhamu jira. Bilateral tubal ligation jechuun maloota dubarootaaf fayyadu kan ta'ee fi ujummoo ovaarii akkuma beekamu hanqaaqoon ovaarii keessatti oomishamteet ujummoo ovaarii keessan deemtee gara gadaamessaatti gadi dhufti. Fertilization kan gaggeeffamu ujummoo ovaarii keessatti. Kanaaf bilateral tubal ligation kana jechuun ujummoo ovaarii lachanuu ujummoo ovaarii karaa lachaniinuu guduunfuu yookaan kutuu jechuudha. Karaa lachaniinuu ujummoo ovaarii dubartii sanii kutuu yookaan guduunfuu jechuudha. Sun yoo ta'e hanqaaquun oomishamte sun gara gadaamessaatti yookaan gara ujummoo ovaariitti gadi dhuftu waan ta'eef ulfi hin taasifamu jechuudha. Dubartiin sun hin ulfooftu jechuudha. Kanaaf malli tokko bilateral tubal ligation jedhama jechuudha. Malli lammaffaan dhiirota irratti innis maal jedhama? Vaazektomii jedhama. Vaazektomii jedhama. Vaazektomii jechuun inni kun dhiira irratti kan ta'ee fi ujummoo sanyiin kormaa keessa deemu kutuu jechuudha. Ujummoo sanyiin kormaa silaa ciraan keessatti oomishama sanyiin kormaa ciraan keessatti oomishamee vas difference jedhamu keessa deemee karaa alaatti karaa ureteraatiin gara alaatti kan gadi dhangalaafamu ujummoo inni irra deemu san kutuu jechuudha. Inni sun vaazektomii jedhama jechuudha. So vaazektomiin mala lammaffaa fi kan dhiirota irratti fayyadu. Isa kana akka ifa isinii ta'uuf inni kun gadaamessaa jennuuti ifa akkasii ta'uu just
Inni kun gadaamessa uterus. Inni kun ujummoo ovaariiti. Kun ujummoo ovaariiti. Ujummoo ovaarii. Inni as jirtu kun immoo ovaaridha. So hanqaaquun asitti oomishamtee as keessa deebitee gara na dhufti. Kanaaf bilateral tubal ligation kun kallattii lachaniinuu kat gochuu jechuudha. Asitti karaa kanaanis ujummoo ovaarii kana guduunfuu yookaan kutuu jechuudha. Kanaaf malli kun duubatti hin deebi'u waan ta'eef murtee kana fudhachuudhaaf durboonni baay'eetti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Shuurii ta'uu qabu jechuudha dhala godhachuudhaaf. Akka dhala godhachuun barbaanne jechuudha. Yeroo tokko numaa gaabbiin yeroo isaan mudatu jira. Garee kana lamaanii yeroo san rakkisaadha mallichi kun duubatti waan deebineef jechuudha. Kunillee akkasuma jechuudha. Sanyiin kormaa asitti kun cidhaanaa jennu as keessatti oomishameet akkas deebi'ee gara alaatitti bahaa. So inni kana egaa bakka tokkotti kutu jechuudha. Ujummoo sanyiin kormaa irra deemu kana bakka tokkotti kutuu jechuudha akka ifatanii ta'uuf. So malleen kun gaa permanent meeted jedhamu yookaan immoo mala duubatti hin deebine yookaan mala umurii guutuudhaaf da'iinsa ittisuu yookaan ulfa ittisuu jedhamu jechuudha malli kun lamaan. So malli sadaffaan yeroo dheeraa yookaan long acting family planning inni sadaffaan IUCD dha. IUCD jechuun isa ni beektu ta'a. I think gadaamessa keessa godhamu jechuudha. Isa durbootni gadaamessa keessa akkasittiin galu san jechuudha. Copper IUCD fi nankop jedhamee beekama. Inni akkanaa sun IUCD jedhama. Inni immoo innis akkasuma kana maloota da'iinsa ittisa ulfaa yeroo dheeraa ta'u hanga waggaa 10 irree kan tajaajiludha jechuudha. Hanga waggaa 10 illee kan tajaajilu jechuudha. Malli arfaffaan impilaanoonidha. Impilaanoon yookaan impilaantiin kun maloota da'iinsa ittisa ulfaa yeroo dheeraa ta'ee kan irree keessa gogaa jala kaa'amudha jechuudha. Kan irree keessa gogaa jala kaa'amudha jechuudha. Malli kun dubaroota baay'eedhaan kan filatamudha jechuudha. Preferabilidha. Dubartoonni hedduun mala kana ni filatu. Ogeessi illee mala kana recommend ni godha jechuudha. Adverse effect isaatis gadi bu'aadha. Effectividha. Naannoo percentage 99 effectividha. Kanaaf malli kun mala baay'ee filatamaadha jechuudha yeroo baay'ee. So gaafii keenyaarraa asumaan yeroo as keessa deebisnu dubartiin tokko impilaanoonii guyyaa bahuu qabutti otoo hin baasin yoo hafte maaltu ta'a kan jedhuufi hanga danda'ameen guyyaa bahuu qabutti yoo bahe gaariidha. Yookaan immoo sanii durallee bahuu danda'a impilaanooniin fakkeenya waggaa 3-5 tajaajila. Waggaa 3 donguutiin yeroo barbaadde baasuu dandeessi. Akkasumas wanni gaarii ta'an biraa akkuma impilaanooniin sun bahin fertility ishii dafee deebi'e yookaan immoo ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Dubartiin sun akkuma baasteen baay'een turu jechuudha akka maloota biraa. Baastee marsaa laguu arginaan dafteetoo daa'ima godhachuu dandeessi jechuudha yoo fedha ishii ta'e. So yoo otoo hin baasin hafte maaltu ta'a kan jedhu waan lamatu ta'a. Tokko ulfatu uumama. Impilaanooniin kun egaa akkamitti inni ulfi akka inni itti dhoowwu hormoonii progesterone jedhamu gallakkisaa. Hormoonni sun ujummoo ovaarii dhaabni ujummoo ovaarii akka tiik ta'u yookaan immoo furdatu gochuudhaan hanqaaquun akka as gadi hin dabarre godha jechuudha. So haala saniinidha impilaanooniin kun haalli inni itti hojjetu hanqaaquun ujummoo ovaarii irraa gara ujummoo ovaarii akka gadi hin dabarree fi balbala sarviiksii yookaan immoo balballi gadaamessaarree akka dhiphatu. Akka dhaabni isaa walitti dhiphatee furdatu gochuudhaan sanyiin kormaa gara qaama saalaa dubaraarraa gara gadaamessaa akka hin dabarre godha jechuudha. So guyyaan yoo irra darbe hojii kana dhaabaa jechuudha. Hojii kana gaafa dhaabu dubartiin kun impilaanoonni otoo ishee keessa jiru ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Tokko kanatu ta'a ulfatu ta'a. Lammaffaa immoo darbee qorannoon tokko akka jedhutti otoo impilaanoonni of keessaa qabdu dubartiin takka yoo ulfoofte ulfi sun ulfa bakka biraatitti akka ulfooftu taasisuu danda'a waan jedhullee jira jechuudha. Yookaan ectopic pregnancy yookaan ulfa gadaamessaan alaa jechuudha. Bakka silaa dhaaba gadaamessaa keessatti ta'uu otoo qabu ulfi sun bakka biraatti illee haalli itti ta'u jiraachuu danda'a jechuudha. So waan kana lamaan tumamaa. Kanaaf hanga danda'amaa ta'een guyyaadhuma bahuu qabutti yoo bahe gaariidha jechuudha impilaanooniin kun. So har'a gaanis anan isinitti himuu dhufe kanuma. I think video keenya kanarraa waan tokko ni hubattu jedhee yaada. Video keenya kana yoo jaallattan immoo like gochuun dagatina. Warri chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuu ta'a. Nagaan tura.